رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة هندنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة هندنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جلالا ولنوك بديدي فالالا قمدينا موخا أليف أولا جاءهن دراس متوجلا جاءهن دراس متوجلا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تي في إسلاما كجلو المنامة خنين الدنيا قوتورة سنين دعوة هندي بك جرتني التنقى في رحمن ربي سنين راهاجرات سنين جنة تن سجنتا والدرقمي رمضاناتي akkuma beekamu obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa yeroo dheertuudhaaf sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaa jettuu tan waggaa guutuu deemtu walii dhiheessaa turre. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa amata naanneessee ji'a ramadaanaa walitti nu deebise. Bismillah jennee baatii ramadaanaa lafaa fuune. Soomana afaanii qabna gariin immoo biyya teenyaaf fuuree taraawii salaatee namni ciqilfatee kan du'aa godhu jira. رب سبحانه وتعالى سومنا خينا نورا هاكيبا لويسنين جاچا دعوتوت تي في اسلاما كچيلو المنما امرا ايغلودان سغنتا والدرغومي رمضان جتو تنجلتي بلبلا اسني قوبيسيني نمني هندي دوفي سغنتا تنرتي نما توكو توكو والدرغومتني غافيلي اسني دي هاتوف ديبسا قوبسا خنيتن جچو وبلينكي kanneen biyya teenya Oromiyaatti argamu yeroo dheertuudhaaf akkamitti sagantaalee wal dorgommii TV Islaamaa irraa dabartutti hirmaanna jedhanii nu gaafachaa turan. Amma kunoo haalli isinii mijaawee suduudhaan saatalaayitiiraan teessanii nu daawwachuu jirtan. Dur warra intarneeta bareedaa qabu. Gaafa nutis harki osoo nuun gahin saatalaayitii irratti hin bahin Feesbuukaa fi Yuutuubii fi gara adda addaatiin dabarsaa turre. أما مو ساتلايتينيس دفتة خنو ولتي ديبينه جرا جزاكم الله خيرا تن سجنتا تيسن سجنتا والدرغمي رمضاناتي إرتي هرما داي سنين جنة بالبلي درا سينه جرا بالبلا فونه ولد ديبينه نمني سرر جيرو السلام عليكم أوكي هيا جزاكم الله خيرا وبلين إسلاما خنين الدنيا قوتورة أركمتن أرر إيقالي يو ربين كينيا نوفاده TV Islama osoo guyyaa jummataa qofa hin tahin guyyaalee Ramadaana keessa jiru kana hundahu hanga dandeenyetti sagantaa tana isinii qopheessine akka keessatti wal dorgomtan akka bifa wal dorgommii kanaan waan Ramadaanni tahee fi akkaataa Ramadaana gaarii itti soomannu barannu haala walii mijeessinaa jechuu. Kanaaf hanga xumura qophii teenyaatitti nu wajjin turaan afeerraa keenya. Obboleeyyan yeroo gabaabduu booda bilbila iskiriina irratti arkuu teessanii warri duuba jiru bilbila iskiriina irratti isiniif gadhiisanii bilbila iskiriina irratti arkitan kana fayyadamuuni kaan sagantaa wal dorgommii ramadaana tanarratti hirmaatan jechuudha. Akkuma argaa jirtan bilbilli amma iskiriina irra isinii dhufe bilbila lama tokko teelegiraama tokko immoo bilbila noormaaliidha. Obboleeyyan keenya warreen biyyaa fi biyyoota Arabaa keessa jirtan bilbila teelegiraamii saniin bilbiltanii nu qunnamuu dandeessanii warri immoo biyya alaa jirtan weestarnii jirtan immoo lakkoofsuma noormaalii kanaan bilbiltanii nu qunnamtan. Jazaakumullaahu khayran rabbiin isinirraa haa jaalatu obboleeyyan islaamaa daawwattoota TV islaamaa qaceelloo ilma namaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa qulqulluu keessatti kutiba alaykumus siyaamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جاء باتي رمضان دركم إسنرت قدمته
akka warra ammaan dura isin dura dabran irratti dirqama godhamtetti isin irratti illee dirqama godhamte. wanti baatii ramadaanaa dirqama isin irratti godhamteef la'allakum tattaquun akka isin rabbii keeysan sodaattanii fi jechuun rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keeysatti baatii ramadaanaa akkana je'ee ibsa. obboleeyyan islaamaa baatii ramadaanaa baatii khayrii hedduu qabdu. baatii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isii keeysa balbala azaabaa cufee balbala jannataa banu. maradatu shayaaxiini waljinni shayxaanaa fi jinniilee fayyaan qabne ta nama heewastu ta nama waswaastu ta cibaadaarraa if booda nama deebistu ta nama dura dhaabbattee fitnaa nama keeysu hunda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa mana hidhaa isaa kan ramadaana keessa banamu keeysa nurraa galche. rabbiin warra soomanee dhaabbatee sadaqatee zakaa isaanii kannatee baatii soomanaa khayrii isin qabdu walitti funaannatu rabbiin nu haa godhu janna. obboleeyyan keenya baatiin tuni baatiiree rabbiin uume keessa baatii sadarkaan dalagaan isii keessa dalagan akkaan dachaa godhamtee namaa deebifamtu. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisa qudsii keeysatti rasuula rabbiitiin assawmu lii wa ana ajzii bih, ramadaanni takkaanuu soomanni anumaa fi galata isaa ana malee namni beeku hin jiru jee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. akkuma beekamu sadaqaan galanni isii hangamii ni beeynaa jechu. bilbilaa dhufee bilbila fuunee walit deebina inshaa Allah. namni sararra jirtan assalaamu alaykum. وعليكم السلام أستاذ. ما شاء الله وبليس خينيا يسرانو بالبلته جزاك الله بقى والدرقومي رمضان رتي بالبلته دياته دريدوا رانسي دول. أيه مكان كي إيه إن شاء الله؟ مكان كي يا علي محمد شافين جرما. علي محمد دريدوا ما شاء الله أنا جايباتي سجنتاتنا السودان ساتلايت رلالو جرتمو انترنت رلالو جرت. ساتلايت رتي لالو جر. اوكي ما شاء الله جزاك الله خيرا علي بغير ماته سجنتان جلقباتي سيتو بسم الله جي قال تنافو غافي سدين سيغا فدا غافي سدين اكدي بستولا ان شاء الله تولي ايه غافين جلقبا علي خينيا دعوتو تي في اسلاما كچولل منما بلبل درا خندوفه اوروميا راهي نا وبلس خينيا علي محمدي تدير دوار بلبله ربي انترنت حالا في سوفي جتا علي ندغيسا اوكي انترنتني تكو ادام مرمه ربي سنرا حاجالتو ان شاء الله سنيف حالا في سو بلين كينيا ورين الدنيا رتي اركمتن هندي خيسنو اكسما ماميلتوني سغنتا والدرغومي برنوت اسلاما kan waggaa tokko cinaa hanga waggaa lamatti dhiyaannu sagantaa tanarratti waliin hirmaachaa turre. soomanni arraa kuni soomana sadaffaadha. eega sagantaa babbareedduu akkana TV islaamaatirraa eegallee jechu. kanaaf inshaa Allah obboleeyyan keenya kan khayrii wal biratti quba qabnu sagantaan teeysan bareedduun isin yeroo dheertuuf gaafachaa turtan kunoo ammas haala ajaa'ibaatiin haala nama gammachiisuun haala obboleeyyan keenya biyya teenya jirullee hirmaachisuu dandeessuun isinii dhiyaattee jirti. dur obboleeyyan keenya kan intarneeta babbareedaa qaban qofaatu sagantaa tanarratti hirmaachuu ture. amma immoo haalli mijaawee kunoo oromiyaanis teessee saatalaayitii irratti ilaalaa ummanni keenya sagantaa tanarratti hirmaachuu danda'anii obboleeyyan yeroo dheertuuf gama keessaatiin sagantaa wal dorgommii irratti hirmaachuu barbaannaa bilbila nuuqannaa jettanii gaafachuu turtanis telegiraamaa fi bilbila noormaaliin bilbilli lama isiniif qophaa'ee jira. bilbila kanarratti bilbiluun sagantaa tanarraa qooda fudhadhaa isiniin jenna inshaa Allah. obboleessa keenya intarneetni tolee fi deebi'ee ammallee ni simanna. assalaamu alaykum. wa alaykum salaam. maasha Allah aliyyi deebi'ee. eewa ayya jazaakallah aliyyi hanga dandeesse xiqqoo sawtii televiziyoonaa firraa qaqqabdaayee akka wal dhageenyuuf. ayyee aliyyi gaafii jalqabaatiin si gaafadha. gaafiin jalqabaa akki jettu soomana jechuun hiikaan isaa afaan oromootiin maali? soomana jechuun hiikaan isaa maal?
soomana jechuun afaan Oromootiin hayyee soomana jechuun baatii itti ibaadaa rabbii dalagan hayyee baatii dalagaan ati dalayde hundi hayyee rabbii qofaaf taatu jechuudha. okay baatii akkamii osoo hin ta'in hiikuma siitiin barbaade sila ma'anaan soomana jechuun afaan Oromootitti maal akka ta'e soomana jechuun takkaanuu ramadaana jechuun jecha afaan Arabaati afaan keenyatti soomana jechuun oo maaliin jeeni ati immoo baatii khayrii jettee ibsite galatoome hayyee egaa akkas jettee gaafii lammaffaatiin si gaafadha gaafii lammaffaa akki jettu jiini soomanaa takkaanuu baatiin soomanaa tun baatiilee hijiraa keessaa ji'a meeqaffaati baatiin ramadaanaa ji'a meeqaffaati ji'a saglaffaati ji'a saglaffaa ayyee galatoomi gaafii sadaffaatiin si gaafadha amatni hijiraa khabaranaa meeqa fakkeenyaaf akka lakkoofsa faranjiititti barri amma keessa jiru bara 2041 okay hayyee galatoomi aliyyi jazaakallahu khayran baarakallahu fiik rabbiin sirraa haa jaalatu amallee akkanumatti sagantaalee teenya tana dhageeffachuun hordofuun nu wajjin turisiin jenna hirmaannaa keetiif hedduu galatoomi jazaakallahu khayran baarakallahu fiik daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa obboleessa keenya Aliyyi Muhammadiitu magaalaa Dirree Dhawaatirraa bilbilee hirmaatee gaafiilee sadii gaafatame gaafiilee sadeen gaafatame keessaa gaafii takkan deebisne gaafii lama sirritti harkate arra seerri jijjiiramee jira akka duritti gaafiin tun deebisaansi tana jeen himu namni bilbilu hundi gaafii wal fakkaatus gaafatamuu ni dandeessanii gaafii namni duraan deebisne nama itti aanuun gaafadha jazaakumullahu khayran hangam takka waa'ee ramadaanaatirraa waa quba qabnaa waan jechuuti inshaallah yoommoo gaafiin duraa deebitee dhumte nama lammaffaa bilbiluuf gaafii itti aanu gaafanna malee gaafii hin deebine dhiisnee takkaanuu deebisaasi ani isinii himee biran kutu inshaallah haala sani jijjiirree quba qabaadha bilbilaa jira ammallee namni sararra jirtu assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وبليس خينيا مكان كي إنيو يسرانو بالبلد. مكان خيا مولودي نجاما دردا رازي بالبلد. مولود جتة. إيه. هاي مولود إنيو تي. مولود دينو كنجرا دردا ورا. دردا ترى وري دردا ورا درد ديم جرا ما شاء الله ربي سن راح جالتو. هاي وبليس خينيا gaafii sadiin si gaafadha gaafiilee sadeen tana akkamitti akka deebistu waliin laalla inshaallah tole ayya inshaallah jechi soomana jedhu jecha afaan arabaati takkaanuu ramadaanas jechuun maqaa ji'aati soomana jechuun immoo hiikaan isaa afaan oromootiin maalii jetti gaafiin jalqabaa soomana jechuun hiikaan isaa maali afaan oromootiin soomana jechuun maal jechuun akka yaadutti soomana jechuun qabuu jechuun fakkaata. Ayyee jazaakallahu khayran. Ayyee gaafiin lammaffaa jiini soomanaa takkaanuu baatiin soomanaa baatiilee hijiraa keessaa tan meeqaffaati jetti. Ji'a sagalaffaadha. Shuur ji'a sagalaffaadha. Ji'a sagalaffaadha. Ayyee tole. Amatni hijiraa kan baranaa gaafii sadaffaati gaafiin tuni barri faranjii 2020 barri hijiraa too kuma meeqaa fi meeqa barri hijiraa bara 1440 takkaffaadha jazakallahu khayran barakallahu fiik obboleessa keenya moylud diinoo hedduu galatoomi siin jenna rabbi sirraa jaalatu maasha allah galatoomi jazakallah maasha allah obboleeyyan keenya wal bira ta'aniituma afaan kaayyechuu jiran fakkaatanii akka laalutti dargaggoota lama tokko Aliyyi Muhammadiitu bilbila biraati jiraayyee dura waan moylud jee tana irra deddeebina akkasitti quba qabaadha booda insha Allah jazakumullahu khairan bilbila sadaffaati jira namni sararra jiru assalaamu alaykum halo ما شاء الله جزاك الله خيرا وبليس خيرا خسر رجرو سجلتي كول فودي مكان كي إنه سر نوبل بلت
Maqaan kiyya Boonaa Mahammadin jedhama. Magaalaa Ciroorraa Harargeelsaa. Maashaallah aboo hay. Oromiyaan duruu intarneetuma dhabde malee eddaan Oromiyaan ajaa'iba boo. Oromiyaa diinaan namni sii ga'u jira. Maashaallah obboleessa keenya Boonaa Muhammadiitu Ciroorraa bilbile. Boonaa gaafiilee nama dura gaafatamte dhageeffachuu turte? Hin dhageeffne. Ta'u obboleeyyan hayyee nama lama si duratti hirmaatee gaafiilee nan isaan gaafachuu jiru dhageeffattee? Okay, hayyee egaa dhageessee jiraattee gaafii itti aanu dabarraa. Boonaa gaafiin takka fa'aa akki jettu sharxiilee soomanaa keessaa waa sadi nuu himi jetti. Sharxii soomanni itti namarraa guutamuun waa sadi. Wanti hundi sharxii qabdi. Arkaanan jenne waajibaatan jenne shuruuxu siyaam waan jedhaniin keessaa sharxiilee soomanaa keessaa waa sadi nuu himi jetti gaafiin jalqabaa. Yeroo hedduu akka gaafiin isinii galtuuf sharxii jechuun waan osoo namni tokko soomanatti hin seenin guuttachuu qabu. Fakkeenyaaf sharxii salaataa yoo jenne namni tokko osoo salaatatti hin seenin wantoota inni guuttachuu qabu maali? Ammoo tan ramadaanaa jirra sharxiin soomanaa maalii jetti gaafiin jalqaba. Obboleessa keenya ni jira sararra? Inshaallah intarneetaatu rakkoo godhate. Isa itti deebinaa obboleessa keenya Moylud Diinoo kan gaafii lammaffaa irratti hirmaatee ture soomana jechuun hiikaan isaa maalii jennee gaafanne gaafii sanis sirriitti deebisee jira. Hiikaan soomanni tahe gaafiin lammaffaa immoo jiini soomana baatiilee hijiraa keessaa ji'a meeqaffaadhaa jennee gaafanne gaafii sanis sirriitti harkatee jira. Gaafiin sadaffaa amatni hijiraa kan bara kanaa meeqaffaadhaa barri faranjii 2020 barri hijiraatoo kan hijiraa ummata islaamaa itti lakkaawwatanii bara meeqaffaadhaa jennee gaafanne sanillee sirriitti deebisee jira. Rabbi irraa haa jaalatu obboleessa keenya Moylud Diinoo gaafii sadeenuu sirriitti deebisee jira. Jazaakallahu khayran siin jenna. Boodarratti obboleessa keenya Boonaa Muhammadiitu Ciroorraa bilbilee ture. Bilbilli irratti murame. Inshaallah bilbila biraati jira. Namni sararra jiru. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah obboleessa Islaamaa eessarraa bilbilta? Hayyee xiqqoo sagaleen waan akka jeequmsaa qabdi. Maqaa kee hin dhageenye qarsaarraa hin bilbile jette Harargee Bahaa Qarsaa. Okay. Maqaan keenya obboleessa keenya? Xiqqoome sagalee gaqqabi bukbuk jetti waan ati jettu sirriitti naan dhageemta. Ayyaa maniin dhagee maqaan keenyu? Abdulbasit Abdurrahman. Abdul Jawad jette? Waan inni jiru sirriitti addanaan baatu dhiifama daawwattoota TV Islaamaa Qacoollee Ilma Namaa. Inshaallah hanga dandeessanitti sagalee wal qixxeeffattaniiti akkasitti wal qunnamna. Hirmaannaan keessan itti hafuuftu har'a warra Suudiin argine, warra Dubaayin argine, biyyoonni Arabaa hanga ammaan dhufne, warri Minisootaa, warri Awurooppaa, warri Kanaadaatis hanga ammaan dhufne, khalaas TV'n Islaamaa saatalaayitii irra baanaan warri biyyaa isin harkaa fudhatanii falmadhaa warri biyya Arabaa jiru zamana dheeraa hirmaachuu tures. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Okay, namni kun televiziyoona fi banee jira. Yoo danda'e inshaallah namni bilbilu hundi televiziyoona ofirraa gad dhaamsu. Jazaakumullahu khayran. Inshaallah akkasi galatooma baarakallahu fiikum. Gaafiileen guyyaa irraa gaafatamtan gaafiilee waan ramadaanaatitti rarraatu. Tanaaf inshaallah hirmaannaan keessan itti hafuuftu isiniin jenne daawwattoota TV Islaamaa Qaceelloo Ilma Namaa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ji'a meeqa booda ji'a naannessee ji'a ramadaana ji'a kabajaa qabu ji'a sadarkaa qabu ji'a rahmataa ji'a barakaa ji'a khayriin namaa keessa ol fuudhamtu nugee warra ji'a kana keessa soomanee salaatee qiyaama dhaabbatee sadaqatee zakaa kannatee waan rabbiin irraa barbaachisu hunda guuttatee sababa ramadaana kanaatiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibidda azaabaati irraa najaa isaan baasee rabbiin nu haa godhu isiniin jenna. Daawwattoota TV Islaamaa Qaceelloo Ilma Namaa ammallee sagantaa teenya itti fufna.
sagantaan arra gaggeessu jirru sagantaa wal dorgommii dhaggeeffachaa jirra ramadaanaati. silkii qayda. Inshaallah obboleessa keenya qabilbilee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah obboleessa kiyya maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Maqaan kiyya Ziyaad jamaa bakki irraa bilbilu Masrii Kaayiroorra. Ziyaad eenyuti? Ziyaad Aliyyi. زياد علي ما شاء الله كايرو الرا زياد قالتهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك بقى تي في اسلاما بالبلتي هرماتي قافي سدين سقافة دا قافين جلقبا كي جتو شرطيلي سومنا خيسا وسدينو في مجتي هاي زياد تكوسو قافين دي بسين بليس تي في سبيرا جرو سقلي في راقا جزاك الله خيرا سقلين كاكاونتي جلتي يا كجولو تكا سقلين تيانا تنديبيني بليس جزاك الله إيه أي قافي جلقبا سيقلتي nama si cina dubbate yoo dandeessellee laawdii irraa illee gakkaasi piliis sagalee ta'e qofa dhaga'uu barbaanne inshaallah. Nin daga. Hayyee shartiilee soomanaa keessaa waa sadi nu himii jetti gaafiin jalqabaa. Shartii soomanaa. Waan soomanii nama irraa qeebamuun. Shartii soomanaa keessaa waa sadi. Hayyee. Tana na yaadachiisuun fedhaanu. Hayyee. Na yaadachiisuun fedha. Okay. Shartii soomanaa jechuun namni tokko osoo hin soomaniin maal guuttachuu qaba? Wantoonni inni guuttachuu qaban maali? Na yaadachiisuu barbaadeeti. Okay, jazakallahu khairan barakallahu fi gaafii lammaffaatitti dabarraa. Sagantaa wal dorgommii waan taateef jecha gaafumaan si gaafadha. Boodarra inshaallah biyya deebisaan tun deebitu dhageeffachuu ni dandeessa. Yoo hin beekne gaafii bira hoteetiin itti aanu dabara tolee jazakallah rakkoon hin jirtu. Gaafiin lammaffaa akki jettu nama soomanni dirqama irratti hin taane keessaa nama lama nu himi jetti. Nama soomanni dirqama irratti hin taane. Nama lama. Nama lama. Koo nama gartee dhalaa heddiin itti jirtuu fi akkasuma dhalaa dhaltee akkasuma nama fayyaa hin qabne illee naati yookaan san furee booda dirqama kafaluu qaba akkuma rabbiin jettu. Malaa safariin jee kan rabbiin nu dubbate quraana keessatti. Yoo fayyaa hin qabne. Ciddatu min ayyaa. Jazakallah nigee jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nigeeya gaggabaabsitee tuma himta. Gaafiin sadaffaatiif gaafiin xumuraa akki jettu. رسول ربي صلى الله عليه وسلم باتي رمضان سنتي بيخوف وانتي لما قوتمو قبض جاني باتي رمضان سنتي أكيد تبينو ولا منوهم. اوكي. والمين يوخا يان أركو يوخان مالي جان سومنا قرتي شعبان قوتو إجان أركو جات مالي جان أركو ده مالي جان أركينا صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم وان جيبجج إن غم عليكم فأكلوا عدة الشعبان 30 يوما تاتي جزاك الله خيرا بارك الله فيك ربي سرها جال توب ليس خيرنا زياد علي آمين غلطوما تي في الإسلام يدونه ججبات غلطوما يدو سن رقمن ما شاء الله جزاك الله خيرا ربي درجاتي والحافودو وبلس خيرنا زياد علي تو بيكايرو مصر رابل بله غافيله سدين غافته مخيسا غافيل لما ديبسه غافي تكنر كنه نما يتانو كيبل ان شاء الله نمني سرر جرو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله بلس اسلام بغا هرماتي سنجنا مكان كي انيو يسرنو بالبلت مكان كي جمال عثماني سعودي عربية. جمال عثمان جتة. اي جمال عثمان سعودي عربية اي مقالاتهم جرات. طائف ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وبلس جمال عثمان قافين جلقبا كيتو شرطي لي صومنا خيسا وسدي نهيمي جتي شرطي صومنا خيسا شروط الصيام واسدي. طيب أخبرنا ما في ديسو يعني
maal namaa dhiisuu jette يعني زني يونا بدي جاتنا ما دي ما ربي hayyee ni kutame bilbilli isaan dhageewoo okay zanni namaa dhiisuu je obboleessi keenya sharxii soomanaatiin gaafadhe zanni takkaanuu wallola nama jidduu jirtu walii araaramanii bira dabruu je bilbilli isaan ni murame inshaallah nama itti aanu qeeballa jazakumullahu khairan obboleeyyan keenya rabbi intarneeta isinii alaafisu hanga dandeessanitti inshaallah bilbila yaala isinin janna jazakumullahu khairan daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaatuun wal dorgommii Ramadaanaati wal dorgommii Ramadaanaa tan suduudaan saatalaayitii fi bakka hunda irratti TV Islaamaatirraa isiniif tamsa'aa jirtu sagantaa tanarratti hirmaadhaa qooda irraa fudhadhaa isinin janna akkuma iskiriina irratti argaa jirtan bilbila lamaatu iskiriina irratti barreeffamee jira bilbilli tokko kan teelegiraamaati bilbilli tokko immoo bilbila noormaalii namni maallaqaan bilbilu lamaan keessaa kan isinii laaffateen bilbiltanii heeloo jettanii akka gaafiilee asirraa gaafatamtaniif deebistan abdii godhan inshaallah hanga ramadaanni kun seenee bahutti haaluma kanaan wal buhaarsaa wal barsiisaa waliin turra obboleeyyan islaamaa wanni wal dorgommii ramadaanaa tana qopheessineef namni keenya irra hedduun waa darasummaan deemne diina barachuuf haalli hedduun hin mijjooynee fi ummanni keenya irra hedduun osoo maalummaa ramadaanaa kana rabbi akkanumatti jaalata malee beekee ilmii fi yaqiinaanii miti namni keenya beekumsa akka arkatuuf TV'n islaamaa ganama galgala wanni itti lafee kitaaban adda addaa da'waalee adda addaa sirraa dabarsu akka namni keenya rabbii fi kana sirritti beekee ergamaa ifii sirritti beekee amantiin islaamaa maal akka taate sirritti beekee akkasuma yeroo amma ramadaana keessa jiru kana faa soomanni kun maal narraa barbaachisaa maalirraa hin fagaachuu qaba maalittiin dhiyaachuu qaba akkamittiin soomana akkamittiin fura maali soomana na duraa balleessaa maaltu soomana kiyya kana sadarkaa itti godhaa waan jettu wal barsiisuu fi bifa gaafii fi deebisaatiin walii qopheessine bifa gaafii fi deebisaatiin yeroo waa walii qopheessinu kana namni tokko waa gaafatamee sammuu keessa if barbaade yoo beeke yookiin yaalee eega deebise booda yoo deebisaallee dhabe namni san barnoota kana akka laaftutti hin irraanfatu tanaafuu hirmaadhaa isinin janna bilbila biraatii jira namni sararra jiru assalaamu alaykum maashaallah obboleessa keenya maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilta Abdulatif Hussein Germany irraa isinii bilbila Abdulatif Hussein جرماني جزاك الله خيرا بارك الله فيك وبلس خيرنا بقى بالبلتي هرماتي سنجنا قالتومي عبد اللطيف غافي سدين سنغاف دا غافين جلقبا اكيجتو شرطي لي سومنا خيسا واسدي همي جتي غافين جلقبا شرطي سومنا خيسا واسدي شرطي سومن كيسا نيجو اوكي هيا رحيمة في هما نما درجال هيا أما استيبي ونما وجه زني بدنون يفهمنا ما فوجه الله وهم درابو هيا قالتهم جزاك الله خيرا قالوا وانتوني أتي أما أنا قستر استيخون دي شرطي متي سنكيسا وانت شرطي في أركان جلسينتو نيا قفا واني خان شرطي خيسن جرتو قالتهم غافي لما فاتتين سيدا برسا نمني سومني درقما إرت هنتاني نما لمن وهمي نموتا سومني درقما إساني إرت هنتاني خان درقما ما سومنا جلابها نما لمن وهمي درقما سوما جلابها dubartiin ulfaa soomuu hin dandeettu. Dubartii maalii jette? Dubartii ulfaa. Dubartiin ulfaa yoo soomanuu dandeesse maaltu isii dhorka? Wanti dhoobullee hin jiru garuu alaa kullaa haalin waajjibaa miti. Hayyee. Sababa ilmee garaa qabduuf jechaadha ilmeen ni miidhamti. Namni lammaffaa ta'u? Namni lammataa immoo namni dhukkubsateetiin dawaa fudhatu soomuu hin danda'u. Hayyee. Okay, gaafii sadaffaatiin si gaafadha.
baatiin ramadaanaa seentee beekuuf waa lamaan mirkaneeffannaa wantoonni lamaan baatiin ramadaanaa seentee nu mirkaneessan maalii fi maali? Takkaffaajii mul'achuudha. Tole. Lammaffaa immoo yoo garuu lakkaanii yookaan lakkoofsuun irra oolu jechaadha. Lakkoofsa ji'a kamiiti? Ji'a Arabaati yaani akka warra Arabaatti jechuudha. Okay, galatoom. Jazaakallahu khairan, baarakallahu fiik. Obboleessa keenya Abdulatiif hedduu galateeffannaa biyya Jarmanirraa Awuroopaarraa nu bilbilee wal dorgommii ramadaanaa tanarratti hirmaatee gaafiilee 3 gaafatame. Sharxiilee soomanaa keessaa waa 3 himiin je'eetti gaafiin jalqaba. Gaafii sanillee sirriitti hin arkanne niyyaa faa je'ee niyyaan sharxii keessa hin jirtu. Akkasuma namni soomanni dirqama irratti hin taane 2 himiin je'ee san keessaa nama dhukkubsatee dawaa fudhachuu jiru je'ee namni dhukkubsate akkuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti je'ee nama dhukkubsate soomanni dirqama irratti hin ta'u hanga fayyaa arkatutti namni dhukkubsatee dawaa fudhachuu jiru kan qadrii hin qabne tan ittiin soomanu dandeettii soomanaa hin qabne kayoo soomanee rakkoon adda addaa irra geessu soomanuu hin danda'u dubartii ulfaa je'ee dubartii ulfaa wanti soomana isii dhorku hin jiru yoo dandeessanii soomantii jechuudha. Gaafii sadaffaa sirriitti harkatee bilbila jira bilbila itti aanu fuunee walitti deebina. Hello, salaamu alaikum. Hello, bilbila sirriitti hin dhagayamu obbole. Bilbila kun hin dhagayamu inshaallah irra deebii bilbili jazaakallahu khairan wanni ati jettu hin dhagayamu sagaluma malee. Akasi jazakumullahu khairan barakallahu fiikum obboleeyyan keenya bakka shartii sanitti namni hedduun dararamaa jira. Inshaallah daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa boqonnaa gabaabaa baanee walitti deebina boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii. شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جاللا وللنوكب ديدي يفاللا قمدين موخا أليف أولا جاءهن دراس متجلا جاءهن دراس متجلا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوت TV إسلاما كجلو المنما خنن بكا إسني لافت هندتي سنين ودعوتو جرتن هندي خيسنو بكا جرتن اتنقا في رحمن ربي إسني الرهاجراتو إرى ديبنا إسنين جنة تن سجنتا والدرقمي رمضاناتي بقنا درا نموتا هنگا أفوري شاني تكا خيسم ميسينيتي بقنا باني تري أما اللي بفمسانين اتفوفنا نماتو سرار الرجرا نما سرار الرجرو قبل ولت تبينا نمني سرار الرجرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وبليتي تينيا مكانك إنيو سرانو بالبلت جزاك الله. مكانك يا زهرة زهرة مينيسوتا جزاك الله خيرا وري مينيسوتا أونتي عمد في جرا. ما شاء الله زهرة قالتو من جزاك الله خيرا قافلة سدين قبيسة قافلة سدين تنا اتوفلالت إن شاء الله قافين جلكبا أكيجتو زهرة تينيا سومني هجرار را برمي كفا خيسة ديركام قدامي. Hello, nida gesa. Hello. An sagalete dhageettiin jira inshallah yoo sagalete yen dhageenye hin bayne. Okay, hello, assalamu alaikum. Zahra ni jirta? Hin dubbattu sagaleen si khuttee jirti.
إن شاء الله بليتين تينيا يا ربي سفلا في سير ديبتي هابيل بلتو سنين جنة دعوتو تي في إسلاما كجلو المنامة اتفوف كلمة بلبلو إن شاء الله بلبل براتي جرا نمني سرار رجل السلام عليكم. هلو السلام عليكم. أي السلام عليكم. هلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبرز أخي مكانك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وان دقيفتشو جرتو. وعليكم السلام ورحمة الله. yoo waa dhageeffachaa jiraatuuf bira dhaamsi inshaallah akka sirritti wal dhageenyu inshaallah waa sibira banamee jiru jiraan saa maqaan kiyya jira inshaallah bilbilu kun rakkoo qaba inshaallah obboleessi keenya irra deebi'aa bilbilu waan inni jiru dhageemu jazakumullahu khairan obboleeyyan islaamaa إن شاء الله كأجل فم ولي خنوف نموني سجنتها نرتي بالبلتاني هرماتن هندي هنجا دندامتي يرون وبالبلتان وان دقيفة شجرتن وفراد أمسا يوم موبايل براك أبعتني لايفي دقيفة شجرتن لايفي تيسن أكسمت يو تي في جلد جراتن تي في خيسن وفراد أمسا هيلو ننجا جزاكم الله خيرا كل لجنوف بالبلا براتي جرا بالبلا فونا السلام عليكم نمي سرر رجرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلسخينيا يسرى مكان كأنه يسرى نوبل بلد. كيا بليسا برمجي جرامنا. بليسا إنه. كيسنا رافل بلد. بليسا برمجي. بليسا برمجي هي يسرى بالبلد بليسا. أسمع أمريكا سوسيتي أيوارا. أيوة أوكي قالت أمي بليسا جزاك الله خيرا قافلة سدين سقاف الدا قافلة سدين تناف دي بسا بربادة توله. أيه. توله قافين جلك باكي جتو بليسا soomanni hijiraarraa bara meeqaffaa keessa dirqama godhame bara hijiraa irraa bara meeqaffaa keessa dirqama godhame gaafin takkaffaa sanbee kudha kabraame okay galatam jazakallah gaafi lammaffaa dabarra rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam ramadaana waggaa meeqa soomane hello يا بليسا قافي لما فعل جيسه هاي رسول ربي ولقلتي وقامك صومنا يالي إن شاء الله ربي سيالافيس وقا فرتمنا تفكات أفرتم هاي أفرتم جتة هاي قافي صدفاتي في قافين تمراكي جتو أركانا صومنا تكانوا أتوبا صومنا خيسا وعلما نهيم جت قافين صدفة أتوبا نية تولتو أيه nama yookiin qarzanni wali baranii jiraatanii afurna tulla wali jechuun. Ayyee galatoom jazaakallahu khairan baarakallahu fik. Daawwattoota TV Islaamaa qacaroolee manamaa obboleessi keenya Bilisaa Birmajii biyya Ameerikaa Ayiwaarraa nu bilbile gaafii sadii gaafatame gaafii sadeen keessaa gaafii xumuraa qofaa cinaa harkate akkasitti inshaallah bilbila biraatitti dabarraa namni sararra jiru assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بليس خيرنا مكان كين يسران وبالبلت. مكان كيا محمد نانجاني جرماني را. محمد. أوكي محمد جرمن هيه. تقول جزاك الله خيرا وبليس خيرنا بقى نجي عن تي في إسلام رفتسين جنة. دعوتو تي في إسلام نمني سرر جروب بليس خيرنا محمد جرماني راي. قافي سدي سقافنا محمد قافي سدين تنا يالي قوته تولي أيه قافين جلقبا كجتو صومني هجرة را برميك أفا خيسة ديركم قدام برا لما فادا برا لما فا أيه تولي قافي لما فا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رمضان برميك صومني رمضان سدي موسى رمضان سدي هي جزاك الله خيرا هي أركان يوخين أتوبة رمضان را ولا منوهم جت قافين صدفاتي في قافين تمرة نية شودا هي مسلمته بلغوا
ammoo umriin gahu jechuudha. Hayyee wantoonni ati niyyaa booda himte hundinuu arkaana osoo hin ta'in waan biraa jala galti. Galatoom jazaakallahu khayran Muhammad baarakallahu fiik rabbiin sirraa haa jaalatu. Obboleessa keenya Muhammadiitu Jarman irraa bilbilee hirmaatee gaafiilee sadiin gaafatame keessaa gaafii takkaa fi cinaadhaa arkatee walakkaa gaafii sadii jechuudha. Rabbi irraa jaalatu tattaaffii gaarii godhee. Okay. Namni sararra jiru. Okay. Gaafii sadeen gaafatame keessaa obboleessi keenya gaafiilee takkaa fi cinaa qofa deebise. Tanaaf daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa ammallee hirmaannaan keessan itti hafuufu isiniin jenna. Warreen sagantaa tan suduudhaan teessanii daawwachaa jirtan sagantaan wal dorgommii barnoota Ramadaanaati waan Ramadaanaatirraa obboleeyyan keenya bilbilanii irratti hirmaachaa gaafii gaafatamaa jiran. Tanaaf obboleeyyan Islaamaa warreen sagantaa tan suduudhaan tahee gara adda addaatiin daawwachaa jirtan hundinuu bilbila iskiriina irratti arkitan kanatti fayyadamuudhaan bilbiltanii heloo jettanii akka gaafiilee asirraa gaafatamtu tanarraa qooda fudhatan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Gaafiileen amma gaafatamu jiru gaafa daqiiqaan tiyya gara dhumaa geessee gaafiilee fi deebisaa bakka takkatti isinii himeetiin sagantaa tana goolabna. Warri istiidiyoo jiru daqiiqaa meeqa akka deemnee jirru yoo nu himuu danda'an nutti haa himanii gaafa kaayyee daqiiqaa 10 qabdan inshaallah yeroo daqiiqaa 50 geenyu gaafiilee hanga amma isin gaafachuu jiru isinii hime deebisaa isinii hime dabarra inshaallah yeroo daqiiqaa 50 guunne sagantaa tana nin goolabaa jechu'ani daqiiqaa 10 qabdanii daqiiqaalee 10 tana bilbiltanii itti fayyadamuun carraa keessan isiniin jenna. Hanga ammaa gaafiileen gareen gaafatamaa turte keessa soomana jechuun hiikaan isaa afaan Oromootiin maali gaafiin jettu gaafii jalqabaa turte. Obboleessa keenya tokkotu gaafii tana sirriitti deebisee ture. Soomana jechuun baatii rahmataa baatii araaramaa jedhanii namni deebisanii osoo akkasiin taane hiikaan isaa soomana jechuun jecha afaan Arabaati. Afaan keenyatti immoo soomana jechuun maal jechuudha waan jechuuti har'a wal barsiisuuf tattaaffii goonee turre. Jiini soomana baatiilee hijiraa keessaa baatii meeqaffaatii jennee gaafanne. Obboleeyyan keenya tattaaffii hedduu godhanii namoonni hedduun baatii tam akka taate nu himanii. Amatni hijiraa kan baranaa meeqa waggaa meeqaffaati hijiraan baranaa tuni warri faranjii bara 2020 keessa jiranii warri hijiraa jiini hijiraa immoo waggaan meeqaa jennee gaafanne obboleeyyan keenya irra hedduun isaanii waggaa kana sirriitti beekanii jiranii. Gaafiileen namoota hedduu dhibdee namoonni hedduun deebisuu dadhaban immoo gaafiin gareen lammaffaa gaafatamu turte sharxiin soomanaa keessaa waa sadi nu himi jetti. Sharxii soomanaa tana namni zanni irra walii dabruufaa walii araaramuu jee shuruuxa siyaama gurguddaa irraa hin gaafadhe silaa waan namni tokko osoo soomanatti hin seeniin guuttachuu qabu jenne. Gaafiin lammaffaa immoo nama soomanni dirqama irratti hin taane keessaa namoota lama nu himaa hin jeeni. Akkasii inshaallah bilbilaa dhufee bilbila fuunee walitti deebina. Namni sararra jiru assalaamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Obboleessa keenya sagaleen ta'ee waan dhagayamtu qilleensa qofaan dhageeya. Okay, masha Allah obboleessa keenya maqaan kee eenyu eessarraa nu bilbilta? Isa Asmi. Isa eenyuti? Isa Abdullah. Ayyee eessarraa bilbilta obboleessa keenya Minnesotaadha? Minnesota. Ayyee galatoom jazaakallahu khairan baarakallahu fiiki. Isa gaafiilee sadiin si gaafadha. Gaafiin jalqabaa akka jettu soomanni hijiraarraa bara meeqaffaa keessa dirqama godhame jetti gaafiin jalqabaa? Hijiraarraa? Bara meeqaffaa keessa soomanni dirqama godhame? Hijiraarraa bara sadiitti. Bara sadaffaa. Ayyee. Ayyee gaafiin lammaffaa rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam waggaa meeqa soomane jetti? Okay, galatoom jazakallah. Gaafiin sadaffaa arkaana soomana takkaanuu utubaalee soomanarraa waan lama nu himi jetti. Waan lama. Arkaanni soomana akka ulamaan lafa kaanitti waan lama gurguddoodha. Wantoonni lameen gurguddoon isaa maalii fi maali?
niyyaa soomuu Ayyee niyyaadha. Lammaffaan hoo? lammaffaan ajaja isaa eeganii Ha? ajaja isaa eeganii soomuu. Ajaja isaa eeganii soomuun. Ayyee galatoome obboleessa keenya. Jazaakallahu khayran baarakallahu fiik. Daawwata TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa obboleessa keenya Iisaa Abdallaatu Ameerikaa kutaa Minesootaa irraa bilbiluun hirmaate. Gaafiilee sadii gaafatame, gaafii jalqabaan harkanne, gaafii lammaffaati sirriitti hin deebisne, gaafii sadaffaa arkaana soomanaa jettu keessaa cinaa takka qofa harkate. Obboleessa keenyaan bilbiltee hirmaachuuf hedduu galatoomii jennaan. Jazaakallahu khayran baarakallahu fiik. Yoo dandeenye inshaallah nama tokko yookiin lama nama xumuraa simanneeti wal dorgommii tana waan isin fakkaattu jalqabarraa hanga xumuraatitti walii himnee waliin xumura. Jazaakumullahu khayran. Bilbila jira namni sararra jiru. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii teenya maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Zahraadha maqaan kiyya sumaa bilbila. Minesoota. Zahra reefu baatee turte? Okay, Minnesota. Zahra gaafiin si gaafadha gaafii sadii. Gaafiin jalqabaa akki jettu guyyoota keessa soomanuun haraam tahee sadii nu himi jetti. Gaafa akkamiifaa soomanuun haraami? Gaafa soomanuun haraamitu jira shari'a islaamaa keessatti. Gaafa soomanuun haraamii san sadii nu himi yoo dandeesse. Hello Zahra, ni dhageessaa? Hello. Ayyee obboleettii teenya inshaallah yeroo biraa bilbiltu reefus akkanuma yeroo gaafii gaafatamtu sagaleen isii akka waan asiin dhageenyeef fakkaatti. Inshaallah obboleettii teenya haala mijeeffadhu irra deebii bilbilisiin jenna. Jazaakillahu khayran. Obboleeyyan keenya inshaallah yoo gaafii deebisaa hin beeynes hin beeku jaa gaafii lammaffaatitti dabaruu dandeenya, gaafii sadaffaatitti dabaruu dandeenya inshaallah. Yoom hin beeynes dirqama waan hin beeyneetiif rakkoon hin jirtu ni baranna wanni wal gaafachuu jirruuf walirraa barannee wal barsiisuu fi tanaafuu walitti himnaa jechuu. Jazaakumullahu khayran. Yoo hin beeyne hin beeku gaafii tana narraa jijjiiru yoo jettan gaafuma itti aantuun isin gaafadha. Jazaakumullahu khayran. Akkasitti quba qabaadha. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kanneen addunyaa guutuu irra teessanii sagantaa wal dorgommii Ramadaanaa daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbii isinirraa haa jiraatu. Tun sagantaa teessan sagantaa addaa sagantaa wal dorgommii Ramadaanaati. Sagantaa isii keessa waa'ee Ramadaanaa bifa gaafii fi deebisaatiin waliif dhiheessine wal barsiisne walirraa barachaa wal bohaarsaa wal keessatti gammachiisnu. Tanaafuu gaafii fi deebisaa tanarratti dhihaachuun akka qooda irraa fudhattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Carraa dhumaa nama tokkoof kannineeti ergas booda gara goolabaatitti deemna. Jazaakumullahu khayran. Daawwattoota keenya rabbiin isiniif haa laaffisu. Gaafiilee sadiin nama tokko gaafachuu jira. Gaafiin xumura garee lammaffaa gaafachaa turre baatiin Ramadaanaa seentee beekuuf wanti lama argamuu qabdi. Wantoonni lamaan san maalii jeetiin gaafadde obboleeyyan keenya kan duraa tokko namni lama sirriitti deebisanii turan gaafii sanii. Gaafiin garee amma dura dabarte gaafachaa turre immoo soomanni hijiraarraa bara meeqaffaa keessa dirqama tahee gaafii jettu obboleessi keenya Iisaan sadaffaa jee ture. Sirrii miti sanillee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam Ramadaana meeqa soomanii jetti gaafiin lammaffaa bara sadii jee obboleessi keenya Iisaan waggaa lama jee sanillee sirrii miti. Arkaana soomanaa keessaa waa lama nuu himi jetti gaafiin xumuraa. Namoonni niyyaa jechuu jiran irra hedduu warri gaafii tana gaafatamani waan lammaffaa immoo namni sirriitti deebisu hanga ammaan argamne. Gaafiin gareen itti aantu obboleettiin teenya amma irratti muramteef qophooyte immoo guyyoota keessa soomanuun haraam tahu sadii himi jetti. Obboleettiin teenya heloo jetteeti baatee sagaleen teenya hin dhageemneef hinsaa. Gaafiin lammaffaa namni dhufu gaafatamu immoo namni guyyaa Jumu'aa soomana sunnaa soomanuu fedhe akkam godhuu qaba? Guyyaa soomanaa qofatti soomanuu ni danda'amoo hin danda'u waan jettu. Akkasuma gaafiin sadaffaa immoo namni qadaan soomanaa dabre irra jirtu qadaa kafalamoo Ramadaana soomanaa gaafii jettu. Bilbilaa dhufe bilbila kana simanneeti walitti deebinaa. Namni sarara jiru assalaamu alaikum. Hello assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum.
اوكي وبلس خينا مكان كي اينو يسران وبالبلت جزاك الله راجو كشي مثلا عنده ولا ما يتين دقيقة ارجي لي تاع مثلا اي مثلا مكان كي اينو مثلا راين بالبليته تاج الدين أبدوش ما شاء الله. تاج الدين سرنا دقي سامي ما شاء الله. قالت أمي وام نوبيل بالتف جزاك الله خيرا. تاج الدين قافين جلقبا كيجتو قيوتا خيس صومنون حرام تان كيسا قيوتا سدينو هم جتي قافين جلقبا أيتا guyyaa keessa soomanuun haraamii keessaa guyyaa sadiinuu himi jetti. Yeroo akkam faadha soomanuun hin danda'amne tan rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam hin soomanina jee irraan dhoorke. Okay, obboleessa keenya bilbilli isaa ni mummura. Inshallah bakka neetworkiin sirriitti dalayituutti sossootee yoo nuu bilbiltee irra deebines simanna. Jazaakallahu khayran baarakallahu fiik. Daawwatoo TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa hirmaannaan teessan ammallee itti haafuuftu gara xumuraa deemu jirra. Inshallah yeroo daqiiqaa 50 irra geenyu dhaabnee gaafiilee hanga ammaa gaafatamtan tana kaasee deebisaa isii isinii himeeti kan sagantaa goolabnu. Yoo daqiiqaan dhiyaachaa jiraate nama tokko simanne eegas booda daqiiqaa laallee akkasitti gara wal dorgommii tana walii himnee deebisaa walii deebisnee goolabuutitti deemna. Hangasuu gaa turtii gaarii nu wajjin godhaa isiniin jenna. Gaafiileen biraa tan qophooytee jirtu. Okay, jazakumullahu khayran. Hanga amma daqiiqaa deemne jirra. Bilbilli hin fuudhamne hanga amma warri bilbiltanii dorgomuu turtan hedduu galatoomaa. Maasha Allah guyyaa duraati bilbila hedduu fuudhuu turre. Namoota tokko namni hirree hedduun Oromiyaa irraa bilbiluu ture. Intarneetni biyya teenya gaanii beeyna xiqqoo dadhabbii qaba. Sanuma keessaa tattaaffii godhanii obboleeyyan keenya nu bilbiluu turani. Ani suduudumaan gaafiilee guyyaa har'aatiif dhiheessine takka takkaan isinii himee deebisaa isii itti kennuuni sagantaa tana goolabna. Amma gaa turtii gaarii nu wajjin godhaa isiniin jenna. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Warri jalqaba irratti bilbiltanii hirmaattanii gaafii harkattaniis akkasuma warri dhabdaniis gaafiileen isin gaafachaa turte deebisaan isii tasirrii maali yeroo itti waliin barruurra geenye jira jechuudha. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Gaafiin jalqaba tan gaafatamte soomana jechuun hiikaa isii afaan Oromootiin maali jenne ma'anaan soomanaa maali dura waanuma goonu kanaahu hiikaa isaa beekuu qabna waan ta'eef jecha hiikaan soomanaa qulqulluun akka obboleessi keenya mooyilu diinoo direedoo irraa bilbilee nu hime sani. Soomana jechuun if qabuu jechuudha. Soomana jechuun if qabu waan lubbuun feetu hundarra nyaatarraa if qabu, dhugaatiirraa if qabu, haadha warraatirraa if qabu, yeroo aduun baatee ilaa hanga aduun dhiitutti akkas jechuun if qabu nyaataa fi dhugaatii fi fadhinnaalee adda addaarraa if qabu jechuutu soomana jaama. Soomana hiikaa isaa gizee gaafatamtan baatii ramadaanaa baatii keessa shayxaanni hidhamu tun hiikaa miti ibsa waan baatiin tun ittiin ibsamtu malee hiikaan soomana jechi jiru if qabu jechuu. As-sawmu ma'anaahu al-imsaak jedhanii ulamaa'in imsaak jechuun if qabu jechuu. Nyaatarraa if qabu, dhugaatiirraa if qabu, fadhinnaarraa if qabu, wantoota lubbuun tun hawwitu waan ramadaana namarraa balleessaa hundarraa if qabu jechuutu soomanaa jechuu hiikaan isaa. Gaafii lammaffaa jiini ramadaanaa baatiilee hijiraa keessaa ji'a meeqaffaadhaa jennee gaafanne ji'a 9ffaa. Namni hedduun ji'a hijiraa kana lakkaa'uun beeku. Ummanni gariin warri biyya jiru qabiyyaa beekaa, warri weestarni jiru immoo Januwaarii Feebruwaarii beekaa. Keenya kun immoo irra lakkaawwannu baatiin amma keessa jirru tuni baatii ramadaana. Baatiin ramadaana baatiilee 12 hijiraa keessaa tan 9ffaa irratti argamtu. Baatiin isii dura Shacbaan, Rajab akkasitti baatiilee 12 gizee biraa walitti himuu ni dandeenya inshallah. Arraaf jiini ramadaana ji'a 9ffaadha baatii hijiraarraa. Amatni hijiraa kan baranaa meeqaffaadha jetti gaafiin sadaffaa. Gaafiin sadaffaa barri hijiraa kan baranaa bara 1441 bara kana jechuun
bara 1440 takka jechuun eega rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam makkarraa godaanee madiinaa seene irraa lakkaawamuu eegalte eega rasuulli rabbii makkaa godaanee madiinaa seene barri keessa jirru kun bara 1440 takka barri hijiraa achirraa lakkaawamuu eegale zamana khilaafa Umar ibn al-Khattab keessa zamana Umar ibn al-Khattab biyya bulchuu eegale ummanni islaamaa kaalandara qabaachuu qaba jechuudhaan Ramadaan irraa akkasitti gaafa rasuulli hijiraa beerraa akkasitti lakkaawuu eegale gaafiin garee jalqabaa gaafanne tana fakkaatti gaafiilee hafte inshaallah sagantaalee fuuldura dhuftu keessatti qabannee waliin dhiyaanna daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kan hanga ammaa hordofaa turtan wal dorgommii Ramadaanaati silaa yeroon jiraattee gaafiilee arra gaafatamtan hunda isiniif gattarreessuuf ture amma yeroo irratti dhaabuuf waan dirqamnuuf jecha inshaallah hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtiin teessan sagantaalee biraatiin TV Islaamaa irraa isiniif dabartu wajjin haa taatu isiniin jenna daawwattoota keenya Ramadaanni keessan Ramadaana khayrii Ramadaana barakaa Ramadaana milkii akka isiniif tahu wantoota haraam ta'an dhageeffachuu irraa if qabdanii TVlee Islaamaa kan heddummaatee jiru TV amma irraa isinii dabarsaa jiru kanarraan hangafe barnoota asirraa dabaru hunda qooda irraa fudhattanii Ramadaana keessan Ramadaana Qur'aana Rabbiitii fi sunnaa Rasuulaatiin faayame akka soomantan maqaa Rabbiitiin isin gaafanna TV Islaamaa wajjin tahuudhaan barnoota Ramadaana ahkaama Ramadaana fatwaalee Ramadaana sagantaa muhaadaraalee adda addaa tan asirraa isinii qoodamtu baradhaahin afeerraa sagantaa teenyaati anaan sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu asumarrattiin sagantaa tiyya goolabuuf dirqama هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جاللا وللنوك بديدي فاللا قمدين موخا أليف أولا جاءهن دراس متوجلا جاءهن دراس متوجلا